Inchuma yoo namni gorsa keessan qabate bar nama sammuu hin qabne ni galee. Namni gorsa keessan qabate nama sammuu nama cinqillaatiin isaan hojjenna. Amma ilaala taa'atuma ilaala. Taap godha guys. Posti godha. Anaaf miti bar. Ani hindi baddu si jamar waan namni naan jedhe dhiisera. Geeni namoonni akka kiyya fuula rakkatu miinatti qoricha sirraa balleesse jedhee komantii san jala kaatee haasa'ummaatitu jira. Isaan suni waan kana nama beekne jira nama ganaa haaraa biyyarraa dhufe fa'aa waan kun Itoophiyaa keessa waan jiru nama hin beekne jira. Fuudhanii osoo fuulatti dibatanii maaltu sunitti dhaga'amu guys. Waggaa komantii ala gootan sana waan kana osoo fuudhanii dibatanii maaltu sunitti dhaga'amu. Oo fuulli sun bade maal sii godhasiif? Fuulli namaa bade maal si fayyada? በጣም ተነማሳዘን ጋር ረቢ በጣም እትቹ ኢላላም ስንተርግሴስ ዘየወጎ ነመጉደኒያ ከሰ አኖስ ዳቤ ሲመሌ ማና guys taaf godha amma goggogotti walisiin olii kan jedhamu tadhoo fuula fi filatooma wanna takka gorsa nama takka nama barbaachisan anuufii kiyyaa'oo taate seenan mana akiimii dhaqxee waan ishii fayyadu fudhatteerti anuufii kiyya fayyaadan jira gorsa nama takkitti nama barbaachisu waan sin jettanis amma booda onkaan qaama kiyyaa miti miila kiyyatti hin dibu qaama kiyyaa miti kana na godhe fuula kiyya akka kanatti bacaqcaqe wanta namni naan jedha hunda bitee tanan ishee wanni sin jettan wanti sin nama gorsitan gimmaayni keessan akkasin nu badnuufi malee akka nuti fayyinuuf miti gimmaayni keenya kan nama gorsu akka nuti fuula bannuuf malee akka nuti fayyinuu miti dhugaa rabbiis miti inaaftoota tokko jechuudha fuulli namaa akka badu an barbaadu nama baay'eetu jira kan akkana na godhe fuula kiyya hojii ilma namaati okay sana dibadhu kana dibadhu osoo naan jedhanu kana hunda ta'e jechuudha. Wanti qishuurra ka'een kan hunda ta'e. Ammas immoo kana fuula dibadhodhaniitti koomentii koo jala naa ka'an. Waan kana jechuudha. Osoo ani qabaachuu baadde osoo ani beekuu baadde raadde anillee hin dibadhu. Gin osoo duriitii nan dibadhata osoo hin beeku ta'e tare. Ilaala. Waan ajaa'ibaati wallaahi. Aslaalaam wanna isaa fuula dibadhu naan jedhanitti argisiisan sana. Argartani guys. Waan kana fuula dibadhu laa. Waan kana fuula dibadhu naan jedhanii koomantii jala naa ka'an. Ilaala hojii ilma namaa. Ilmi namaa nama balleessa malee nama tolchu nama deebisu warra balkaaba jechuudha. Hojii keessan argitanii ilaala isinitti argisiise. Waan kana fuula dibadhu sirraa balleessa jedhaniitu koomantii jala naa ka'an. Wanti kun ani nan beeka rifeensa namarraa kaasa malee fuula hin fayyisu. Namoonni koomantii kee jala deemtanii qoricha isaanitti himee akkana ta'imee akkas ta'ettanii isa dibattan akka irraa of eegdaniifanan. Ani garuu koomantii san jalatti viidiyoo nan hojjedha jechuudha. Gini ilaala. Argartanii? Wanti kuni argitanii asiifas ilaala. Rifeensa kaasa malee fuula hin fayyisu. Duunoo sinitti argisiisee ija keessan. Kanammoo viidiyoo sinii kan hojjedha. Warra ishiif koomentii irratti koomentii kennite sana amma kana hundumaan ofirraa wal qixxeessa malee macee maka kanatti naaf. Koomentii irratti warra ishiin koomentii asirratti koomentii alatti naaf ergan sana hunda jalatti waraabachuudhaan viidiyoo. Boroo kaftaa viidiyoo irratti waraaba. Gin waan kuni waan rifeensa kaasu malee waan fuularra waan nama balleessu miti. Warroonni fuula kee balleessuudhaan xaartan jechuudha. Annan beeka gin warroota achi jala kaatanii miskiinonni akka kiyyaa fuula baddee jechuudha. Maaloo qoricha isaanutti miidhanii maraataniif ilbaanyi. Isaaniif ilbaanyi warra balkaaba. Maal qabu waan gaarii yoo nama gorsitan? Maal qabu waan gaarii yoo nama gorsitan? Maal qabu waan hoo beektan nama gorsaa hoo wallaaltan dhiisaa khalaas. Fuulli kiyyaa bade maal argattan?
Fuulli nama tokkoo badi maal argattan? Dhugaa akkatti na gubdaan koomantii sallaaleennan nama lama moo nama sadii arge. Takka moo jalatti balleessite namarraa balleessaa lubbuu jetti. Kanatu finniisa namarraa balleessa kun rifeensa kaasa malee. Wayini uummata Oromoo. Ilaala. Dhaqaa ilaala koomanticha osoo battan dhaqaa ilaala. Footoodhaan jira wanni kun achi jalatti. Ammaan harka tokkicha dibadde harka tokkicha hafuufannanii isinitti argisiisu manan kan hunda ta'eenis. Mata feekii waliin gubadhe walla laasib. Isinitti argisiisu manan amma rifeensa kiyya. Ankaasuun barbaadu nan jaaladha rifeensa harka kiyyarraa. Gin isinitti argisiisu waan kun akka fuulaan ta'an isinitti argisiisu man dibadde jechuudha. Laa. Argitanii rifeensa kaasoo barbaaddan bakka kamiyyiraayyuu rakkina tokko malee osoo na gurraachaa manaaman jedhessi gurraacha'oo kanaan kaaste. Bakka feeteyyuu rifeensi kamiyyuu sitti ba'e sin gurraacha'u. Bobaa kee jala soo ta'e bakkee biraati soo ta'e bakkee intinaati soo ta'e sin gurraacha'u jechuudha. Xaaxaa tokko malee kaasta yeroo barbaadde. Yoo isa ittiin aadan sana ta'e ginii isa akka kanatti aaddu sanoo ta'e ginii si gurraacha. Yeroo baay'ee dubartoonni bobaa jala isa sanaan kaasan. Inni sun gaarii miti. Tokkoffaa cittootitti naqaa lammaffaa irratti immoo si gurraachessa bobaa kee. Wallaahi hin dhugaa sanitti himu. Yaa bakka sanitti soo rakkoo maalii qabare kun barnoota bira. Bakka barbaade kamitti bakka rifeensi sirra jiru hundatti miila keettis harka keettis iyu. Harka keettis intinaattis bakka feetetti dibadhu. Osoo sin gurraacheen natsaa kee qaamuma kee argite jechuudha. Waa isheen hin qaanfattu isinitti fakkaate. Ani hin qaanfadhu waan isin barsiisuufi. Daabboo yoo balleesse hoo nama hin balleessu. Keessan dibdu bar gubbaarra. Isa immoo gubbaarra caafirra bakkuma rifeensi jiru akkoo isinitti ani maarala. Isa caafirra eeggattanii akka kanatti dibdan jechuudha. Ilaala. Argaa jirtanii kunoo isa ta'e as gubbaarra yoo hin jiraatu ta'e kanaatti zuura isaa. Yoo gubbaarra ta'e kanaatti dibdan. Malee keessa miti isas eegdanii kun isaafis ariifidha kun. Bakka kamiyyuu jechuudha. Yaa wanta nama sodaa waan kun wanta itti qaanfadhu miti anandee. Ittiin qaanfadhaaf shiriyyaa addeenna. Nusinnaa eeguun nama hin qaanfachiisu gaasi. Nusinnaa qaama ofii eeguun qulqullina qaama ofii eeguu jechuun nama hin qaanfachiisu. Nama saalfachiisu okay. Suuraa isaa TikTok kana fuula fayyadamedhanii soowwan naa godhani. Isattiin aara keessa ka'ee waan nooti. Yeroo baay'ee doktoroonni kana ajajan. Doktoroonni isattiin aadan sun bashitaa hedduu namatti fida. Tokkoffaa nama oksisaa. Inni ittiin aadan sun isa qoy. Hin fida eegaa. Hin dhabanatti fakkaate. Madaamiti yennaa bite gini waan kana. Madaamiti yennaa bite gini itti fayyadameen beeku. Ilaala. Waan kana yoo fayyadamte bobaa kee jalattis haa ta'u bakkee biraattis haa ta'u harka keettis miila keettis haa ta'u bakka rifeensi jiru waan kana yoo fayyadamte tokkoffaa si ooksisa. Si ooksisa jechuudha. Gizee yeroo duraatiif si ooksisu. Gaafa marguudha deemu gaafa lammata dhufuudha deemu si ooksisa. Lammaffaa irratti immoo si gurraacha. Qaamni kee bobaan kee jalli si gurraacha. Sababni bobaan kee jalli gurraacha'uuf sababa kanaaf. Kuni sibiila guys. Kuni sibiila. Argitanii? Sibiila waan ta'eef tokkoffaa gizee dhufu akka kanatti dhufa. An ta'ellee bishaan ho'aatiin osoo godhamee bareeda. Jalazii kana dhiisanii kan argataatii an nama gurraachessine jechuudha. Kunis hin gurraachessu. Bobaa kee jalatti sa'aatii barbaadde dibattee garuu bobaa kee osoo rifeensi hin jiraatin yoo dibatte si guba. Nama guba wantichi. Bakka rifeensi hin jirretti bakka qulqulluutti kan dibattu taanan si guba. Bakka rifeensa qabutti kan dibattu taanan si guba.
Innaa qaama saala keetis ta'ee bobaa kee jalas ta'ee harka keerras miila keerras bakki rifeensi jiru kamittuu kana fayyadamuu dhiistee osoo kan fayyadamte ariifidha. Takka an kana fayyadamee hin beekan. Akkuma jechuudha. Dhugiin kana madaamnaa miti amma filayyuu bitee hin beeku. Digalee silaatii akkuma argitan kana xaaxaa tokko malee amma argitanii miti. Ilaalaa amma kana sintu naqaasiseesi. Amma siin kaana. Guggugeera fakkaatu isaa. Yaa ilaalaa. Argitanii qaama kiyyaa akkatti qulqulluu godha argitu. Ilaalaa. Garuu kun sooftiidhaan hin ka'u qoy wanna ittiin ka'uu hin jira. Eessa jira sii wantichi? Qoy fideen dhufu wanna ittiin ka'utu jira. Wanti fideen dhufa na eega. Bakkan godhan beeku rabbi. Waan sana bakkan godhan beeku hin dhabe. Gini wanna ittiin ka'u wayii hin qaba. Sooftiidhaan osoo hin taane ilaala kanaan ka'a jechuudha. Kunii fi kuni kaartooniidha waluma keessa ta'ee si bittaa walumaa sitti gurgurama jechuudha. Asitti baay'een dibanne gini ilaala argitanii kanatti jechuudha. Argitanii kanatti nutsuu gootanii jechuudha. Kanatti osoo sin gurraacha'in osoo sirratti nifin እንደዛ fuulatti hin dibamu gaa'is kun ilaalaasis rifeensa kun argitee fuulatti hin dibamu. Waan ani koo akka fuulatti hin dibanneef asinitti maara. Waan kana fuulatti dibadhanii koomentee lanaa kaa'anii isiniin jedhe viidiyoo koo jalatti. Waan kun fuulatti hin dibamuu miti waan rifeensa kaasuudhaan isin jedha. Nan dhageessanuu waan fuula dibamu miti kun waan rifeensa kaasudha. Argitanii amma asin dibnee bootan dibe ilaala. Bootaan rifeensa kaaseenu. Ilaala. Hin qulqulleessas malee xurii wajjin kaasa gisee sirraa kaasu. Qoyaata sirratti hafe wajjin hin kaasa. Argitanii? Boota kana hin dibne la. Dhaqeen dhiqadhee dhufaan mana eegaa. Hin xiraa garuu shittaa wayii qaba gaa'eeti. Dhiqadheen dhufa. Wayne. Jaalala kee naraada. Si dhabee maalan barbaada. Osoo hin barbaadin na kaasiftan jechuudha rifeensa. Kaasuu hin barbaadne harka kiyyarraan. Gin aarii keessa miira keessa na galchitaniitu na kaasiftan. Inni galee kaasuu hin barbaanne ture. Ilaala. Maafas sooftiidhaan guddee obsaa isinitti argisiisu jira. Allaa ilaasee uummata feekii jechuudha. Uummata hin beeknu seetamuu nuyi kan fuula dibadhottanii kana koomentee la warri naa keessa sanala. Argitanii akkatti kaasu. Intinaatti hin godhu yaane kun wanta amma kanaan yoo kaastee ilaale.
Kanaan immoo bobbotaa fi kan osoo kaasee ilaal bootaa qoree wanna ta'e itti godha kun. Akka waan rifeensa namarratti hambisuu tokko qoree itti godha. Kunigin wanna takka osoo